Fayyaar kafuun eekam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan bunnoo waa beekoti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Gujii lixaa keessatti loltoonni murna bilxiginnaa 12 ta'an meeshaa fi hidhannoo guutuu waliin waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Harargee lixaa aanaa Gumbii Boordoddee keessatti hidhattoonni murna bilxiginnaa namoota 3 ajjeesan 3 immoo madeessuun dhagahamee jira. Lammiileen Oromoo biyya Somaaliyaa bulchiinsa Puntland keessa jiran rakkoo ammaaf saaxilamaa jiraachuun dhagahamee jira. Lammiileen Itoophiyaa osoo Saawudii seenuuf yaalanii daangaa irratti rukutamuun hospitaala seenan gara biyyaatti deebi'uu barbaanna jechuun gaafatan. Gara deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Saamicha hidhaa fi buqqaatii murni bilxiginnaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru ijaan arguu fi dadhabuun ilmaan Oromoo dhalootaan Oromoo ta'anii loltummaan sanicha tajaajilaa jiran saba keenya miidhamaa jiru keessatti hirmaannee uummata keenya hin gaddisiisnu jechuun meeshaa isaanii guutuu qabachuun waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Gujii lixaa keessatti guyyaa kaleessaa jechuun guraandhala 11 bara 2024 loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Impaareettii lakkoofsaan 12 ta'an meeshaa fi hidhannoo isaanii waliin waraana bilisummaa Oromoo gama sana keessa socho'utti harka kennatanii qabsoo saba isaaniittis dabalamanii jiru. Loltoota kanneeniifis karaa waraana bilisummaa Oromoo simannaa ho'aan kan taasifameef hoggaa ta'u loltoonni kunneenis simannaa isaaniif taasifametti gammaduun murna bilxiginnaa wabootti harka yoo kennattan isin ajjeesu jedhanii kan itti himaa turan soba dhugaarraa fagaate ta'us ijaan arganii himanii jiru. Dhumarrattis ilmaan Oromoo sabaan Oromoo taatanii saba keessan alagaa waliin miidhaa jirtan gara qabsoo haqaa waraana bilisummaa Oromoo wabootiin geggeeffamaa jirutti dabalamaati qabsoo saba keessaniin geggeessaa jiranii jiru. Maddi oduu keenya Arraat biyyoolessa Oromiyaati. Harargee lixaa aanaa Gumbii Boordoddee keessatti hidhattoonni murna bilxiginnaa namoota 3 ajjeesan 3 immoo madeessuun dhagahamee jira. Impaayera Itoophiyaa keessatti ammeenyi ilmaan Oromoo irratti dalagame seenaa keessatti fakkaataa danuu kan hin qabne ogguu ta'u rakkoo siyaasaa isaan mudate nagaan furachuurra qondaaltonni sirna bilxiginnaa ajjechaa jumulaa namoota nagaa irratti taasisuu filatanii daguggaa sanyii raawwataa jiru. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Boordoddee ganda Gujii Arbaa keessatti waraanni Impaayera Itoophiyaa namoota nagaa bakka isaan walitti qabamanii jiranitti dhukaasa itti banuun namoota 3 battalatti ajjeesuun 3 immoo madeessuun himamee jira. Qaamoleen mootummaa aadaa bahii hin qabne kunneen qonnaan bultoota dhimma mataa isaaniitiif walitti qabamanii jiran irratti dhukaasa banuun balaa lubbuu fi madoo geessise kana raawwatanii jiru. Oromiyaa keessatti qaamoleen mootummaa ajjecha akkasii hoggaa raawwatan kun kan jalqabaa kan hin taane hoggaa ta'u namoota nagaa ajjeesuun hojii idilee qaamoleen mootummaa kunneen guyyaa guyyaatti raawwatan ta'uunsaa ni beekama. Lammiileen Oromoo biyya Somaaliyaa bulchiinsa Puntland keessa jiran rakkoo ammaaf saaxilamanii jiraachuun dhagahamee jira. Erga waliigalteen ulaa galaanaa mootummaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti uumamee booda mootummaan Somaaliyaa walummaa biyya keenyaatu sarbame jechuun uummanni biyya isaa fincilaaf akka of qopheessu taasisaa tureera. Kanumarraa ka'uun lammiileen Somaaliyaa ilmaan Oromoo biyya isaanii keessa jiraatan dararuu ajjechaa suukanneessaa raawwataa jiru. Haaluma kanaan bulchiinsi Puntland sakatta'insa taasiseen ilmaan Oromoo qofa adda baasuun to'annaa seeraa jala oolchaa jiraachuun beekameera. Bulchiinsi Puntland yaaddoo nageenyaan qaba jechuun lammiilee Itoophiyaa kunneen to'annoo isaa jala oolchuu ibsee jira. Puntland akkuma Somalilaand kutaa biyya Somaaliyaa ofiin of bulchuuf yaalaa jirtu hoggaa taatu waliigaltee Itoophiyaa fi Somalilaanditti mufachuun biyya ishee Somaaliyaaf loogaa jirti. Kanaanis lammiilee Itoophiyaa irratti haleellaa raawwachaa jiraachuun ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa utuu Saawudii seenuuf yaalanii daangaa irratti rukutamuun hospitaala seenan gara biyyaatti deebi'uu barbaanna jechuun gaafatan. Lammiileen Itoophiyaa waggaa 2 hanga 3 hospitaala keessa kan jiran hoggaa ta'u haalli fayyaa isaanii fooyyee qabaatus hospitaala keessatti dagatamnee jirra waan ta'eef gara biyyaatti galuu barbaanna jedhanii jiru. Dhalataan Oromoo godina Arsii lixaa ganda Wayyoo Kombolchaa Muhammad Eekamaa Burqaa jedhamu daangaa irratti rasaasaan dhahamee waggaa 3f hospitaala Arfashaa kan jiru hoggaa ta'u gara biyyaatti galuu barbaada jedhee jira.
Xaayib Ahmed immoo dhalataa godina Harargee Bahaa magaalaa Baabbilee waggaa ta'u waggaa sadiif hospitaala waliigalaa Alfarshaa kana keessa jira. Namni biraa sabaan Amaaraa ta'ee daangaa irratti rasaasaan dhahame tokkos hospitaala waliigalaa Alfarshaa kana keessatti waggoota lakkoofsiseen jira jedhe jira. Lammiileen kunneen imbaasii Itoophiyaas ta'ee qaamni dhuunfaas dhufee nu dubbiseen jiru jechuun dhiyeenyatti gara biyyaatti deebi'uu akka barbaadan himanii jiru. Saawudii Arabiyaatti lammiileen Itoophiyaa keessumaa immoo lammiileen Oromoo hedduun hidhaa fi ajjechaaf saaxilamanii dararamaa jiraachuun ni beekama. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee rakkoo keessa jiran kana gargaaruuf yaaliin taasisaa jiru gadi aanaa ta'uu isaatiin komiin irratti ka'amaa tureera. Nama sidiin as keessa jira tokko Amaaraadha, ijoolleen lama Oromoodha, kan waggaa lama guutu jira, kan waggaa sadii dabreen jira, akkasuma jarri lama walqixa as keessa jiranii. Amma namni dhufeetillee nu laalu hin jiru, gara imbaasiitiin galuu barbaanna waan gargaarsa gama imbaasirraa barbaachisu akka nu gootanii imbaasii yeroo meeqa dhufee gargaarsa nu goone waan takka illee kanumatti jirra. Wanni rakkoo ta'e tamale yaalaa keessa waggaa lamaa uluu as turree nu galchaan jiranii baay'ee rakkinni nu jira waan ta'eef kanaafuu nu mijaan jiru waan ta'eef mootummaan nu yaatii mootummaa barbaannee akka nu barbaanna waan ta'eef galuu barbaanna. Adaraanutti dhiisinii nu galchuu barbaanna. Dorgommii maraatoonii riikardii addunyaa kan harkaa qabu dargaggeessa gana 24 lammii Keeniyaa Kelvin Kiptam balaa konkolaataan lubbuun isaa darbee jira. Kiptam leenjisaa isaa lammii Ruwaandaa Jarves Akizimaanaa waliin lixa Keeniyaatti balaa konkolaataa dilbata isaanirra ga'een lamaanuu lubbuu isaanii dhabanii jiru. Kiptam bara 2023 keessa riikardii addunyaa fiigicha maraatoonii harka isaa erga galfatee booda abbaa riikardii lammii biyya isaa Iliyuduu Kipchogeetti qormaa ta'uu isaa mirkaneessee tureera. Atileetiin kun onkololeessa darbe Chicaagootti riikardii Kipchoge sa'a lamaaf sakandii 36 galuunis fooyyessee ture. Atileetonni lammeen garee maraatoonii Keeniyaa Olompika Paaris irratti Keeniyaa akka bakka bu'aniif maqaan isaanii qabamee ture. Pirezidaantiin atileetiksii addunyaa Sebaastiyaan Ko'ee Kiptam atileetii ajaa'ibaa seenaa olaanaa ol ka'ee darbeedha. Baay'ee siyaanna jechuun barreessaniiru. Associated Press poolisii wabeeffatee akka gabaasetti balaan konkolaataa atileetii dargaggeessa maqaa guddaa horate kana galaafate dilbata galgala naannoo sa'a 5tti jedhee jira. Poolisiin ibsa kenne keessatti Kiptam konkolaataa ofumaaf konkolaachisaa akka ture to'annoon ala ta'uun garagalee namoota lamaanuu battalumatti ajjeesee jira jechuun ibsee jira. Dubartii kan biraan konkolaataa sana keessa turte lubbuun oolte wal'aansaaf hospitaalatti argamuu ishee dubbii himaan poolisii ibsee jira. Namni biraan balaa konkolaataa kanaan du'e leenjisaan isaa Akizimaanaa nama waggaa 36 ta'u atileetii Ruwaandaa soorama ba'eedha. Kiptam riikardii addunyaa akka fooyyessu ji'oota lamaaf isa gargaaraa kan tureeras jedhamee jira. Ayyan kabajamtoota daawwattoota keenya odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turani qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork akkasumas karaa Feesbuukaa fi Teelegiraamii miidiyaa keenya Subscribe Share Like akka gootan isin affeerra waan nu daawwattaniif galatooma.